Mohamed Salah Liverpool taphattoota ciccimoo mallatteessifatee jennee gammaduun taphattoota kilabicha gadhiisan Luis Diaz fi Darwin Nuneziif kabaja dhabuudha jedhe Abdurrahman Amin. Gravenberch, he's got room to take aim and completely catch Pope out. Arne Slot tapha torbee lammaffaa liigichaa St James Parkitti Newcastlein erga qoramanii booda taphataa Newcastle Alexander Isak guyyaa xumuraa waqtii jijjiirraa ganna kanaatiin gatii riikardii kilaboota Ingilaandiin gara Anfield Road fudhatanii kilabichi isaan duratti Florian Wirtz Bayer Leverkusen irraa paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 16 mallatteessisuun riikardii Britain kan tures baruma kana Alexander Isak miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 fooyyesse. Liverpool bara kana taphattoota gatii qaalii nama garichatti dabaluu isaatiin erga bara 2017 PSG'n taphattoota lama Neymar fi Mbappe gatii qaaliin mallatteessisee as kilaba jalqabaati. Yeroo kilaboonni Awurooppaa dambii baasii maallaqaatiin yaaddoo keessa jiran kanatti Liverpool gatii kana baasuun waan ibsa barbaadu ta'eera. Akka Awurooppaatti Chelsea qofatu bara dorgommii 2022-23 baasii jijjiirraa waqtii gannaa fi ji'a majjiitiin paawundii miiliyoona 600 baasuun Liverpool caala. Kunis ta'ee Liverpool ji'a majjii taphattoota paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 oliin yoo mallatteessise riikardii haaraa ni galmeessisa. Dursaan taphattootaa fi taphataan sarara ittisaa kilabichaa Virgil van Dijkis Liverpool waggoottan itti aananiif morkii waancaa itti fufa jedhe. Ji'a eebilaa keessa waliigaltee waggaa 2 Anfield Road isa tursiisu kan mallatteesse Mo Salah kilabichi morkataa cimaa ni ta'a gaaffii jedhuuf osoo kanatti amanuu baadhee waliigaltee haaraa hin mallatteessu jedhe. Garuu Liverpool taphattoota akka Florian Wirtz fi Alexander Isak mallatteessifachuun seenaa kubbaa miilaa keessatti kilaba taphattoota ciccimoon garee ofii cimse jedhamee haasa'amuun taphattoota milkaa'ina garichaaf gahee guddaa bahatanii deeman Luis Diaz fi Darwin Nuneziif kabaja dhabuudha jechuun toora miidiyaa hawaasummaa isaa irratti maxxanse. Luis Diaz Bayern Munichiif Darwin Nunez ammoo Al Hilaaliif mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Cody Gakpo wants to weave into this sort of position. 2-0 to Liverpool. Liverpool garee isaa qofa osoo hin taane faayinaansii kilabichaas akka cimse himamaa fi waan kilabichaa bara kana yeroo jalqabaatiif paawundii miiliyoona 700 ol ta'uun himameera. Liverpool ganna kana taphattoota bituu qofa osoo hin taane taphattoota sadii Luis Diaz, Darwin Nunez fi Jarel Quansah irraa paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 60 argateera. Kana jechuun Liverpool jijjiirraa taphattootaatiif kaaznaa isaa keessaa paawundii miiliyoona 200 qofa baasuu isaati. Kilabichi ganna darbe baasii caalaa galii irratti xiyyeeffachuun isaa bara kana sodaa malee taphattoota barbaade akka mallatteessifatuuf isa gargaareera. Bara 2022 leenjisaan duraanii Liverpool Jurgen Klopp Manchester City'n yoo mo'aman garee maallaqaan ijaarame waliin morkachuu hin dandeenyu jedhanii turan. Liverpool bara kana baasii olaanaa baasuu isaatiin amma kilaboota biroo irraa qeeqas keessummeessaa jira. Leenjisaan Manchester City bara kana tapha torbee lammaffaa liigichaa Tottenhamiin yoo mo'aman taphaan booda yaada laataniin kilaboonni maallaqa guddaa baasan waancaa haa fudhatan jechuun deebisanii Liverpool qeeqaniiru. Akkuma maallaqa guddaa baasanii taphattoota mallatteessisan dhiibbaan leenjistoota irrattis dabaluun isaa waan hin oolledha. Liverpool taphoota liigichaa sadan haa injifatu iyyuu malee Arne Slot ammallee sarara ittisaa amansiisaa dhabuun isaanii dhiibbaa fidaaf sodaatamaa fi leenjisichi mataan isaanii jalqaba ji'a hagayyaa miidiyaalee waliin haasaa godhaniin taphattoota 10 daballus tokkicha dabaluu baannus nuti Liverpoolii yeroo maraa dhiibbaan nurra jira jechuun dhugaa jirtu hin haalle. Liverpool ganna kana Alexander Isak mallatteessifachuuf riikardii fooyyessuun isaa shaampiyoonummaa liigichaa irra deebi'uu fi shaampiyoons liigii Awurooppaan milkaa'uuf isa gargaara jedhamee yaadama. Kilaboonni Premier League England jijjiirraa ganna kanaan paawundii miliyoona 3 ol baasuun liigota biroof yaaddoodha jedhame. Leenjisaan Bayern Munich Vincent Kompany'n kilaboota xiqqoo Premier League England waliin morkachuun ulfaataadha jedhan Abubakar Abdallaa. Guutuu addunyaatti kan jaalatamu Premier League England galii argamsiisuu dabalaa akkuma jiruun baasiin kilaboonni baasanis caalatti dabalaatii jira. Waliigalteen TV waliin qaban waggaa 4 keessatti paawundii biliyoona 6.7 kan argamsiisu yoo ta'u dorgommiileen Awurooppaa caasaa haaraan bal'achuu isaaniitiinis galiin kilabootaa dabaleera. Jijjiirraa ganna kanaatiin kilaboonni Premier League paawundii biliyoona 3 ol baasanii FIFAn biyyoota garaagaraa keessatti haalli kilaboonni taphattoota itti wal jijjiiran guddachaa jiraachuu ibsuudhaan biyya tokko keessatti haala taphattoonni itti wal jijjiiran bal'isuu akka fedhus ibse. Garuu gaafileen garaagaraa
argamuu hin oolle. Jijjiirraa ganna kanaatiin kilaboonni Pirimeer Liigii Ingilaand baasiin baasan kan Bundesliigaa, La Liigaa, Liig 1 fi Serie A walitti baasan ni caala. Florian Wirtz fi Nick Woltemade gara Bayern Munich imaluurra kilaboota Pirimeer Liigii filatani. Pirezidaantiin Bayern Munich Uli Hoeneß morkattoonni isaanii kilaboonni Ingilaand mallaqa hedduu baasuu isaaniitiin akka ajaa'ibsiifaman ibsuudhaan adeemsi kun fuulduraaf dhiibbaa akka qabaatu eerani. Taphattoonni cicimoon Bundesliigaa gadhiisuun gara Ingilaand imaluu wal qabate leenjisaan Bayern Munich Vincent Kompaniinis kilaboota Pirimeer Liigii xixiqqoo waliinis morkachuun ulfaachuu akka malu dubbatani. Akka fakkeenyaatti barana gara Pirimeer Liigiitti kan guddate Sunderlandis bittaa fi gurgurtaatiin baasiin baasee paawundii miiliyoona 118 Real Madrid fi kilaboota Pirimeer Liigiitiin alatti kilaboota gurguddoo Awurooppaa kanneen biroo ni caala. Daayirektara Liverpool kan turan Christian Purslow akka jedhanitti baasiin kilaboota Pirimeer Liigii Ingilaand guddachuun milkaa'ina dorgommichaa kan mul'isu jedhu. Kilaboonni dambii baasii mallaqaa eeguudhaaf taphattoota akaadaamiitti guddatan gurguruu filatu. Hooggantoonni kilabootaas dambii kana eeguudhaaf taphattoota yoo gurguran arguun deeggartoota kan gammachiisu miti. Akka fakkeenyaatti Newcastle United fi Aston Villa kaasuun ni danda'ama. Kilaboonni Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuunis galii argataniin fayyadamaa ta'uun kilaboonni jajjaboon jaan Pirimeer Liigii mallaqa guddaan taphattoota akka bitataniif sababa ta'uunis ni eerama. Jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota ergisaan fudhachuu fi badhaatti aanu immoo dhaabbiidhaan dirqama bitachuudhaaf walii galuunis akka filannoo tokkootti kilaboonni bal'inaan kan itti fayyadamanidha. Kilaboonni baasii bittaa taphattootaaf baasan kana bakka buusuudhaaf gatii tikkeettii seensa isteediyeemii dabaluu malu sodaan jedhus ka'uun hin oolle. Followed by Newcastle United with around £250 million, and of course Liverpool. Yeroo kilaboonni maallaqa guddaa baasuun garee ofii cimsaa jiranitti Real Madrid taphattoota ciccimoo bilisaan mallatteessifachuu aadeffate. Abubakar Abdallaatu qindeesse. So it's the same for everyone, not just because I'm a new player, but kilaboonni Pirimeer Liigii jijjiirraa ganna kanaatiin gatii riikardii liigichaa ta'een paawundii biiliyoona 3.1 ol baasuun taphattoota bitataniiru. Taphattoota ciccimoo mallaqa guddaan bitachuuf humna mallaqni qabus jijjiirraa ganna kanaatiin mul'ateera. Kilaboota Pirimeer Liigiin alaa keessaa Real Madrid ammas mallaqa guddaa baasuu kilaba danda'u ta'us taphattoota ciccimoo waliigaltee xumuran bilisaan fudhachuudhaan fayyadamaa kilaba jirudha. Los Blancos Trent Alexander-Arnold bilisaan fudhachuudhaaf yeroo muraasa eeguu osoo danda'u waancaa kilaboota addunyaa irratti akka hirmaatuuf jecha yuuroo miiliyoona 10 waxabajii darbee bitate. Waggoota 5 keessatti yeroo afuraffaaf Real Madrid taphattoota bilisaan argachuun kan itti carroomedha. Bara 2021 David Alaba, 2022 Antonio Rudiger, bara 2024 Kylian Mbappé bilisaan mallatteessifatee ture. Real Madrid kilaboota jajjaboo Awurooppaa kanneen akka Bayern Munich, Chelsea, PSG fi Liverpool irraa taphattoota cimoo kilaba fudhatu. La Liga Spainin tamsaasa kallattii irratti kan hojjetu komentaatarri La Liga Phil Cromaldis BBCtti akka himetti shaampiyooniin Spain yeroo 36 taphattootaaf gaafii yoo dhiyeesse taphattoonni didan hin jiran jedha. Real Madridiif taphachuun taphattoonni seenaa isaanii keessatti wanta guddaa milkeeffachuu barbaadan ta'uu dubbata. Los Blancos waancawwan gurguddoo milkeeffachuudhaan kilaba seenaa olaanaa qabu. Gama biraatiin taphattoota bilisaan fudhachuun seenaa gaarii kilaba qabudha. Kunis filammii Jarmanii Brent Schwater New Camp gadhiisuun Santiago Bernabatti kan jijjiirame eeruun ni danda'ama. Steve McManaman, Michel Landrup fi Fernando Morientes kanneen biroo keessaa isaan muraasa bilisaan Los Blancosiif mallatteessani. Phil Cromaldis akka jedhutti kilabicha keessatti wanta hundaa injifachuuf fedhii olaanaatu jira. Falaasamni kun immoo taphattoota maqaa guddaa qaban hawwateera jedha. Wixata jijjiiran taphattoota gannaa yeroo xumurametti James Vardy fi Victor Lindelof jijjiirraa bilisaa guddaa gannaa kanaa kan jedhame immoo taphataan sarara fuulduraa Jonathan David Juventus irraa Lilitti kan dabalamedha. Taphattoonni kilaba isaanii waliin waliigaltee yoo hin haaromsine taphattoota fayyadamoo kan taasisu ta'uu bakka bu'aan taphattootaa Leamboo BBCtti himeera. Garuu waan isaan mudachuu malu madaala keessa galchuu qaban jedha. Bara 2026tti taphattoonni Manchester City kanneen akka Bernardo Silva fi John Stones kan Arsenal, Leandro Trossard kan Bayern Munich, Tappe Makanon kan Barcelona, Frenkie de Jong waliigaltee isaanii xumuruun bilisa ta'u. Taphattoonni Pirimeer Liigii biroo waliigalteen isaanii waggaa dhufu xumuramu keessaa taphataan ittisaa Liverpool Ibrahima Konaté fi kan Crystal Palace Marc Guéhi eeruun ni danda'ama. Yoo bilisa ta'an gara kilaba kamii deemuu akka fedhan tilmaamuun salphaadha. Innis Real Madrid jedha gabaasni BBC Sport. Benzema finding Bale, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. Federico Chiesa, Gabriel Jesus fi Matthias Tel garee Champions League Awurooppaan ala ta'an. Kilaboonni Champions League Awurooppaa irratti hirmaatan 36 taphattoota 25 dorgommichaaf filatan beeksisaa jiru. Shaampiyooniin England Liverpool bara kanaa carraa taphaa ni argataaf eegamaa kan ture Federico Chiesa garichaan ala gochuun dargaggeessa umurii 17 Rio Nigomoha garichatti dabalate. Arsenal erga ji'a Majjii miidhamarraa kan ture Gabriel Jesus garee Champions League Awurooppaan hirmaatuun ala yoo taasisu taphataa umurii 15 Max Doman garichatti dabalateera. Leenjisaan Tottenham Thomas Frank, Matthias Tel garee Champions League Awurooppaan ala yoo taasisan Javi Simon, Joao Palhinha, Mohamed Kudus fi
Kolomwanii filataniiru. Pep Guardiolaan James Trafford fi Gianluigi Donnarumma dabalatee gool eegdota 4 yoo filatan leenjisaan Chelsea Enzo Marescaan Raheem Sterling fi Facundo Bononate garee Champions League Awurooppaan ala godhaniiru. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaan har'a Speen, Jarmanii, Neezerlaandis fi Beeljiyeem ni morkatu. Ramaddiyaan har'a halkan sa'aatii 3 fi daqiiqaa 45 irraa eegaluun Slovaakiyaan, Jarman, Luxemburg, Ayirlaand kaabaa waliin taphatu. Ramaddii eerraa galgala sa'aatii 1tti Joorjiyaan, Tarkiyyee, sa'aatii 3 fi 45tti Bulgaariyaan, Speen waliin taphatu. Gulaalli waancaa addunyaa bara 2026 biyyoota Awurooppaatiin biyyoonni ramaddii A hangafaatti jiran har'a tapha ramaddii jalqabaa morkatu. Ramaddii gaattiin Neezerlaandis, Poolaand, Luteeniiyaan, Maaltaa dirree isaan irratti simatu. Ramaddii jaatiin ammoo Leektenistaayin, Beeljiyeem, Kazaakistaan, Weels waliin morkiin taasisan eegama. Fiinlaand ramaddii gaattiin taphoota 4 morkachuun qabxii 7 dursaa jirti. Ramaddichaan Neezerlaandis taphoota 2 taphattee injifachuun qabxii 6 sadarkaa lammaffaadha. Ramaddii jaatiin taphoota qixxeessituu 2 kan qabdu Beeljiyeem taphoota 2 irraa qabxii 4 sadarkaa 3ffaarratti argamti. Boruu gareen biyyaalessaa Itoophiyaa xirroo fiinalaa Kaayirootti Ijipti waliin kan morkatu ni ta'a.